Yooyyaa akkam jirtu nageenyi keessan badhaadhaaf kun oduu jira miidiyaa neetwoorkii irraati. Fuula jirtan cufaa itti dhiyaadhaa. Uganda keessatti balaan konkolaataa mudate daa'imman 20 du'an. Uganda keessatti cimaata balaa konkolaataa mana barumsaa garagaluun daa'ima 20 fi nama guddaa tokko lubbuun isaanii darbee jira. Akka poolisiin ibsetti barattoonni kunneen mana barumsaa King David Junior School kan magaalaa guddoo Kampala keessa yoo daawwannaa iddoo hawwata turistii Sip Falls irra gara mana barnoota isaaniitti deebi'aa jirani balaan kun mudate. Daawwannaan sun godina Kapchorwa keessatti geggeeffamaa ture. Poolisiin ibsa miidiyaa hawaasaa irra baase konkolaachisaan to'annoo konkolaataa dhabee konkolaataa daandii irra maqe dhagaa guddaa qarqara daandii jiru rukutuun garagalee jedhe. Balaan kun nama guddaa dhiira tokkoo fi barattoota 20 lubbuu isaanii galaafatee jira. Namoonni guguddoon dhiira 3 fi daa'imman hedduu biroo immoo madaanii jiran. Ugandaan nageenya daandii irraa rakkoo cimaa qabdi. Bara darbe balaa konkolaataa daandii guddaa irratti otoobisiin 2 walitti bu'anii namoonni 46 du'anii jiran. Akka gabaasa bara 2024tti Uganda keessatti balaan daandii lubbuu galaafatan 4,434 galmaanii namoonni 5,144 lubbuu isaanii dhabuun isaanii ibsamee jira. Republic Democratawaa Kongo Bahaa Kaab Kivu keessatti haleellaan garee hidhattoota raawwatameen namoonni 20 ajjeefaman. Torbaan kan keessatti haleella 3 garee hidhattoota jihadistoota jedhamanii shakkaman raawwatame. Bahaa Republic Democratawaa Kongo keessatti namoonni yoo xiqqaate 20 lubbuun isaanii darbee jira. Haleellaan kun naannoo Kaaba Kivu godina Beeniitti jidduutti raawwatame. Dilbata darbe mootummaa Islaam wal qabatu jedhamuun kan beekamu gareen Allied Democratic Force magaalaa Beenii irra gara dhiyaatti argamuun haleele. Magaalaan Beeniin mootummaa naannoo Kaaba Kivu bara darbe garee hidhataa M26 jala seente irraa kaasee teessoo bulchiisa naannichaa taate tajaajilaa jirti. Haleella kanaan lammiileen nagaa 7 ajjeefaman. Mootummaan Kongo raayyaa waraana keessa 3 immoo rukutaman. Halkan kalee gara gumaata ta'u gareen ADF magaalaa Manginaa daangaa naannoo Ituri dhiyoo jirtutti haleeluun lammiilee nagaa 4 ajjeeste. Kamisa immoo arrammoo haleella addaa Maginaan irratti raawwatame. Namoonni 10 biroon lubbuu isaanii dhaban. Namoonni haleella irra hafan gara jiddugala magaalaa Beeniitti baqachaa jiru. Duulli jeequmsaa fi gocha gara jabina ADF waggoota hedduuf Kaaba Kivuu fi Ituri keessatti itti fufee jira. Gochoonni isaanii saamicha namoota hojii dirqama daa'imman waraana keessatti hirmaachisuun kan dabalatu. Gabaasni dhiyeen kana Amnesty International baase gareen ADF yakka waraana fi yakka namoota irratti raawwatame himattee jirti. Republic Democratic Congo keessatti Ebolaan saffisaan babal'achaa jira. Ugandaan immoo vaayirasichi irra bilisa ta'uun dhiyaatee jedhee dhaabbanni fayyaa addunyaa. Gama biraatiin immoo vaayirasiin Eboolaa Republic Democratawaa Congo keessatti yeroo kamiyyuu caala saffisaan bal'achaa jiraachuusaa ibsan. Hoogganaan dhaabbata fayyaa addunyaa Tewodiroos Adaanoo gaazexeessotaaf akka ibsanitti weerarri Eboolaa bara 2018tti aga 20tti Congo keessatti namoota 2,000 ol irratti mirkanaa'uu fi ji'oota 10 ol fudhatee ture. Amma garuu ji'oota 2 qofa keessatti namoonni 2,000 ol vaayirasichaan qabamuun isaanii mirkanaa'ee jira jedhan. Akka mootummaan DR Congo ibsetti lakkoofsi namoota Eboolaan qabaman mirkanaan keessaa 2012 ol ka'ee jira. Instituutiin fayyaa uummata biyya gabaasa isaa keessatti waggaa keessatti naannolee Ituri fi Kaaba Kivu keessatti namoonni haaran 51 vaayirasichaan qabamuu isaanii beeksistee jirti. Mootummaan DR Congo namni haaran guyyaa irra callaa keessatti 62 vaayirasichaan qabamee jira. Garuu lakkoofsi dhugaa kana caala yeroo 2 ta'uu danda'a jechuun ibsee jira. Weerarri Eboolaa yeroo 17ffaaf DR Congo keessatti mudda 15ffaarraa namoonni hedduun mootummaan Ituri keessatti galmaanii booda ibsame. Ituriin naannoo albuudatiin badhaadhe yoo ta'u gareewwan hidhatanii mootummaa to'annoo jala jiru keessatti isa tokko. Vaayirasiin Eboolaa walqunnamtii dhiyeenya fi daangaa qaama nama dhukkubsateetti daddarba. Hanga ammaatti naannoleen 5 DR Congo fi biyya ollaa Uganda keessatti argamee jira. Haa ta'u malee baay'een isaanii mootummaa Ituri keessa galmaanii jiru. Namoonni 377 Eboolaa irraa dandamatanii
fayyanis jiraachuu isaanii ibsan. Vaayiraasichi yeroo ariitiitiin adda baafamee yaala sirrii argatee lubbuun oolfamuu fi weerarri dhaabbachuun akka danda'u hubachiisanii jiru. Yugaandaa keessatti garuu haalli fooyya'aa jira. Dhukkubsataan Eboolaa isa dhuma guyyaa kaleessa yaalamee fayyee hospitaalirraa gadhiifamee jira. Ministeerri fayyaa Yugaandaa akka beeksisetti amma guyyoota 42 lakkaa'amu jalqabe. Yeroo sana keessatti dhukkubni haaraan tokkolleen hin argamin Yugaandaan akka qajeelfama dhaabbati fayyaa addunyaatiin Eboolaa irraa bilisa jechuun ni labsitii jedhame. DR Kongo keessatti lakkoofsi dhukkubsattoota dabalaa jiruun wal bira qabamee yoo ilaalamu Yugaandaa waxabajii 22 irraa eegaltee namni haaraan Eboolaan qabame hin galmoofne. Ministirii muummee Aljeeriyaa sirna awwaalcha namoota balaa ibiddaan kaleessa du'an irratti hirmaatan. Namoonni 11 balaa ibiddaan mana kunuunsaa daa'imman maatii hin qabne Aljeeriyaa keessatti mudateen lubbuun isaanii darbe. Warroota lubbuun isaanii darban sirna awwaalcha naannoo Bakkaaritti qarqara magaalaa guddoo Aljeeriyaatti gaggeeffame. Ministeerri muummee Aljeeriyaa Siif Gireebii fi qondaaltonni olaanoon biroos sirna gadda kana irratti argamanii jiru. Umriin namoota du'anii hanga ammaatti hin ibsamne. Haa ta'u malee pireezidantiin Aljeeriyaa Abdulmajid Tebboon daa'imman hedduun isaanii keessa akka turan ibsan. Namoonni 19 immoo ibiddaan halkan keessa naannoo Muhammadiin magaalaa Aljeeriyaa keessatti jalqabameen miidhamanii jiru. Sababni balaa ibidda kana maal akka ta'e qulqulleessuuf qorannoon eegalamee jira. Aljeeriyaan yeroo ammaa oowwii cimaa mudachaa jira. Dhaabbanni ittis balaa biyyaa akka beeksisetti torbaan tokko keessatti ibiddoonni tilmaama 1,000 ta'e kaanii jiru. Isaan keessa baay'een isaanii amma to'atamuu isaanii ibsamee jira. Abbootiin taayitaa yeroo oowwii garmalee dabalu. Dhaabbileen namoota miidhamoo fi eegumsa barbaadan tajaajila akka caalatti eeguuf tarkaanfiiwwan nageenya dabalata fudhachuu fi qorachaa jiraachuu isaanii ibsanii jiru. Kabajamtoota keenya oduu saaddii tanaaf qaban yaayyuu fixannee ulfaadha saniin jenna horaa bulaa deebana.